Okay, tokkoon isaa definition isaa lafaa keenyu simple future tense yommuu kamidha kan fayyadamnu kan jedhudha jechuudha. Hiika isaa kan lafa keenyu. We use the simple future tense to express some future action or events ta'ee gara fuula duraatti raawwatamu tokko himuudhaaf kan itti fayyadamnu maadha simple future tense dha jechuudha. For example, I shall go to Canada tomorrow. Boru Canadaan deemaa jechuudha. Kan jedhu keessatti boru Canadaan deema. Gochi kun kan ta'u yoomidha boru yookiin gara fuula duraatti ta'uusaa nu agarsiisa jechuudha. Actioniin gara fuula duraatti ta'uusaa nu agarsiisu maalidha? Simple future tense jennaani jechuudha. Okay, lammaffaa irratti future continuous tense dha jechuudha. Isa kana immoo yoo maal ta'u fayyadamna? We use the future continuous tense to denote an action as going on at some point in the future jedha jechuudha. Asirratti the future continuous tense kan nuti fayyadamnu gocha gara fuula duraatti itti fufiinsan raawwatamu jechuudha. Itti fufiinsan raawwatamuu qofa osoo hin taane immoo amma qabxii xumuraa ga'utti amma raawwatamu jechuudha. Gochi tokko itti fufiinsa guutummaatti qaba osoo hin taane amma pointii itti dubbatame sanarra ga'utti kan dubbatamu jechuudha. Mee fakkeenya kana yoo ilaalletti nuuf gala. I shall be going to Canada tomorrow. Ani boru yeroo kana maal ta'eera Canada deemurra jira. Boru yeroo kana jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gochi kuni itti fufiinsa qabaa jechuudha. Boru yeroo kana boru Canada deemurratti argama kan jedhu kuni itti fufiinsa qabaa jechuudha. Amma yoomitti itti fufiinsa qabaa? Amma inni Canada deemuu eegalutti jechuudha. Itti fufiinsa kan inni qabu jechuudha. Okay, sadaffaa irratti future perfect tense kan jennuuni jechuudha. We use the future perfect tense to express that the action will be complete in the future jechuudha. As keessatti future perfect tense ni imagine gochuudha jechuudha. Yaadan gara fuulduraatti gochi tokko gara fuulduraatti xumuruusaa pilaanidha jechuudha. Gochi tokko gara fuulduraatti maal ta'uusaa nu agarsiisa? Xumuramuusaa nu agarsiisa jechuudha. Mee fakkeenya haa ilaallu. I will have married by next year. Fakkeenya kanarratti gochi kuni actioniin kun maal ta'eera? Gara fuula duraatti akka xumurretti yaaduudhaan yommuu haasofnu jechuudha. As keessatti I will have married by next year jechuun keenya maal jechuudha? Ani bara dhufu yoo tana fuudheera yookiin gaa'ela godhadheera jechuudha. Ani bara dhufu yoo tana fuudheera yookiin gaa'ela godhadheera jechuudha. Bara dhufu yommuu kana an fuudheera gocha kana akka gara fuuldura duraatti wanta haasamu kana akka waan xumurretti yommuu yaannee haasofnu future perfect tense fayyadamna jechuudha. Inni arfaffaa future perfect continuous tense dha jechuudha. We use the future perfect continuous tense to express an action that will have been going on at some point of time in the future jechuudha. Inni kun immoo kan nutti agarsiisu maalidha? Gochi tokko gara fuula duraatti pointii wayiitirraa ka'uudhaan yeroo dubbatame yookiin pointii wayiitirraa ka'uudhaan gara fuula duraatti itti fufiinsan raawwatamuusaa nu agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf I will have been calling you. I will have been calling you. Yoo jedhu maal jechuudha? Ani gara kanaa booda siif hin dawwala. Kanaa booda yoomirraa ka'eeti pointii ammaa kanaa booda har'aan booda yoo jedhe aduma sana jechuudha. Boruun booda yoo jedhe immoo gaafa sanarraa ka'uudhaan gochi kun maal ta'uudha? Gara fuula duraatti itti fufiinsa raawwatamuusaa nu agarsiisa jechuudha. I will have been calling you. Gara fuula duraatti kanaa booda siifan bilbilaa jechuudha. Itti fufiinsan jechuudha. So definition isaa gabaabumatti kitaabota garaagaraa yommuu dubbisnu baay'ee babal'isa jechuudha. Garuu gabaabinatti yaadni isaa kana fakkaata jechuudha. Barnoota kana baay'isaa afaan Ingilizii barsiisuuf osoo hin taane barattootaaf giraamarii, ruulii, seerlugichi akkamitti hojjetamuu akka qabuudha barnoota keenya irratti kan nuti xiyyeeffannu jechuudha. Barnoonni kun kutaa 9 fi barattoota kutaa 10tiif kan qophaa'edha jechuudha. Akkasumas immoo barattoonni kutaa 8 jiran moosta amma tokkotti gargaaramuu danda'u. Barnoonni keenya an irratti xiyyeeffatu ruulii giraamariidha jechuudha. Kanaaf amma ruulii yookiin haala kamiin akka ruulii isaa foormii isaa bifa kamiin himicha akka ijaaramu dabarree waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Let us continue.
foormi isaa maal ta'a kan jedhudha kan ilaallu. Asirratti saabjektiin keenya ni jira akkuma beekamu saabjekt pilaas wiil akkasumas immoo or shaalis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Shaal pilaas verbi waanii ta'a jechuudha. Asirratti verbi waanii fayyadamna jechuudha. Saabjekt pilaas wiil or shaal pilaas verbi waanii ta'a jechuudha. Okay, mee fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu. Fakkeenyaaf I will go. Asirratti verbi waanii fudhanna waan ta'eef verbi waaniin go ta'uu qabaa jechuudha. Go to okay, I will go to Canada next year jedha jechuudha. Bara dhufu Canada nan deemaa jechuudha. Gocha gara fuula duraa nu agarsiisaa jechuudha. Akkasumas fakkeenya biraa yoo fudhanne jechuu dandeenya jechuudha. I shall buy a nice car next week jechuu dandeenya jechuudha. Torbee dhufu yookiin torbee itti aanu konkolaataa nan bitaa yookiin konkolaataa gaarii nan bitadha jechuudha. So isa kana negative formiidhaan barreessuudhaaf gabaabumatti maal godhu jechuudha. Will kan jedhuudhaaf will not jennee fayyadamuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo shall not yookiin immoo gabaabsinee willn't jenna yookiin immoo shalln't or shan't jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Negative formiidhaan barreessuudhaaf haala sanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf negativeidhaan yommuu fayyadamnu fakkeenyaaf I will kana jechuun maal jechuudha. Bara itti aanu ani Kanaadaa hin deemu jechuudha. So bifa gaafiitiin barreessuudhaaf immoo yookiin interrogaativitti jijjiiruudhaaf kan nuyi gochuu qabnu maalidha? Will yookiin shall kan jedhu kana jalqaba galchuuf akkasumas immoo saabjektii gidduutti fiduudha jechuudha yookiin wal jijjiiruudha jechuudha. Fakkeenyaaf hima tokkoffaa gara gaafiitti yoo jijjiirru will kan jedhu jalqaba hima keenyatti irratti fidanna jechuudha. Will I go to Canada jennee maalidha? Mallattoo gaafii nuu ta'a jechuudha. Hima kanatti fufnee barreessine mallattoo gaafii nuu ta'a jechuudha. Will I, shall I jechuu dandeenya jechuudha. Shall I akkasumas shall we. Okay, future continuous tense dha kan lammaffaa irratti kan argamu jechuudha. Kanaaf formiin keenya maal ta'a? Saabjektiin ni jira akkuma beekamu. Saabjekt plus will be or shall be asirratti beetu dabalama jechuudha. Will be or shall be plus verb ing ta'a jechuudha. Verbiin keenya maal ta'uu qaba? Ing ta'uu qaba jechuudha. Kun formii keenya future continuous tense jechuudha. Mee fakkeenya tokko fudhannee yaa ijaarru. I yooma jalqaba simple future tense irratti fudhannee haa ijaarru. I will be going ta'a jechuudha. Verbiin keenya maal ta'uu qaba? ing dabalachuu qaba jechuudha. Going to Canada jechuudha. I will be going to Canada next year. Ani bara dhufu yoo kanaa jechuudha Kanaadaa deemuu irrattan argama akka jechuuti jechuudha. Hiikni isaa bifa gaafiitti jijjiiruuf yookiin bifa negatiivitti jijjiiruuf wanti goonu hin jiru jechuudha. Will not or shall not jechuu qabna. Bifa gaafiitti jijjiiruuf immoo will kanatti dabarsine will I, shall I jennee bifa gaafiitiin barreessuun ni danda'ama jechuudha. Okay, inni sadaffaani. Okay. Formi future perfect tense maal ta'a? Subject plus will or shall plus have plus verb 3 ta'a jechuudha. So kun formii future perfect tense jechuudha. Mee fakkeenya tokko haa ijaarru. I will have gone to Canada last week. Sorry,
next year plus take yoo ta'e immoo past tense agarsiisa jechuudha. Next year. So I will have gone to Canada next year. Kun egaa maal agarsiisa? I will have gone to Canada next year jechuun keenya bara dhufu yommuu kana Canada deemeera jechuudha. So formiin keenya maal ta'a? Subject plus will or shall plus have plus verb 3 ta'a jechuudha. Verb 3 dabalataa jechuudha. Okay, isa kana negativitti gaafa jijjiirru maal ta'a? Negativiin keenya kan inni galuu qabu will biratti jechuudha. Will not jenna malee have I will have not hin jennu jechuudha. So fakkeenyaaf isuma kana yoo negativatti jijjiirru I will not have gone to Canada jenna jechuudha. Bifa gaafitti yommuu bifa negativaatti yommuu jijjiirru jechuudha. Itti yommuu jijjiirru will fi I subjectii wal jijjiirraa jechuudha yookiin shall fi subjectii wal jijjiirraa jechuudha. Fakkeenyaaf will I have gone to Canada jennee barreessinaa jechuudha. Will fi I wal jijjiirraa jechuudha. As keessatti subject plus will shall plus have keessatti subjectiin keenya singularis yoo ta'e akkasumas pluralis yoo ta'e haviidha malee has hin jedhamu jechuudha. Future perfect tense keessatti hasii hin fayyadamnu jechuudha. Has hin jedhamu jechuudha. Okay. Xumuraa kaa barnoota keenya keessatti kan nu hafu future perfect continuous tense dha jechuudha. Future asirratti kan formiin keenya maal ta'a? Subjectiin ni jira. Akkuma beekamu subjectiin ni jira. Plus will or shall plus have hin jira jechuudha iddoo kana. Have plus beenitu jira jechuudha. Subject plus will or shall plus have plus been jennaa jechuudha. Mee fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu asirratti. For example, I will have been going to Canada next year jennaa jechuudha. I will have been going to Canada next year jennaa jechuudha. Ani bara dhufu yommuu akka kana Canada nan deema jechuudha. Itti fufiinsaan wanta itti fufiinsa qabu jechuudha. Yeroo hundumaa bara dhufu irraa kaasee Canada itti fufiinsaan nan deema jechuudha. Negatiivatti yoo jijjiiru I will not jenna jechuudha. Negatiiviin akkuma dursa ilaaluuf yaalletti asirratti kan inni buufatu jechuudha. I will not have jennaa jechuudha. Bifa gaaffiitti jijjiiruudhaaf will fi I kan wal jijjiirru ta'a jechuudha. Barnoota keenya har'aaf qabanne kanaan xumurree jirra. Galatoomna.